ummanni Oromoo sa'aatii ammaa kanatti kabaja qabu. Sii galee dhuguman siin jedha ilaali. Diinama obboleessi keenya waan dubbate gaafa gondoriitii gaafa ilmoon isaanii marcumarraa kuufattee waan tokko taate azanii ufataniitu miidiyaan tokko hin hafu baanii ba'u. Gaafa ijoolleen Oromoo gaafa karuma hin taanellee waan tokko himatame jarri suufii isaanii uffatanii waa'ee shanii odeessu. Ummanni Oromoo isaanillee shanii uummata hundumaa. Eegale siltaana kana kan itti fide uummata Oromooti. Nuyi hin qabnu ati mangistii ta'uun barbaaddu anillee mangistii ta'uun barbaadu. Oromiyaa keessa uummata hedduu berbera sabii hedduutu jiraata bare. Uummata berbera sabii jiraatu atillee beekta safara kee namni hundi gaarii namni hundi maatii fooyyatteen fudhatu. Nu keessa uummata akka Oromoo yaadutti Oromoon akka yaadutti akka ilaalcha Oromootti sittimoo ummanni nu keessa jiraatu nuufillee aggaa jira nuufillee ummata Oromoo ummata biraatiif aggaajii akka taanetti beeka ummanni Oromoo akka kanaatti fudhata. Geen wanta amma ta'e dhuguman sin jedha wanta amma ta'e wanta gochi raawwate kun taakkalee uumaa jechuun Addis Ababaa keessa Finfinnee keessa yeroo ture waan gaarii godhee darbe bare. Eenyuuf godhe ummata Oromoo waan godhe tokko hin qabu. Sii galee yeroo tokko sareen ofii kee laachifteet deebisee mootii kabaja tokkollee kennuufi qabu ture. Zim jedhanii yoo hin gaaffiidhaan iyyuu namicha kana kophaatti gaafatanii deebii kennuufi qabu. ግን ammas ofiisaa waa barata gara fuulduraatti warra kaanii waa barsiisuu danda'a. Inni waa argeera waa barata. Har'a kan taakkalee uumaa iddoo kana ta'e bor Abiyyiin illee akkuma kana bara. Isaan kan jiraataa jiran warri OPDO amma jala fiddu Shimallis uummata Oromoo ficcisiisaa jirus hin beeka. Sigalee bor isaan illee akkuma kana bara. Sinitti neeressu ifa manaa godha hin argitu hojii isaanii guyyaan sarbe haadha isaan iyyuu kan jiraataa jiran inni Shimallis faa kan jiraataa jiran uummata Oromoon matfoo qaba. Oromoon matfoon qabu jettee yaadda? Oromoon nama matfoon qabu? Hin qaba ko ufuma isaarratti matfoo qaba Oromoon illee hin qaba bari hin qaba akkamittiin hin qabu Oromoon hin qaba ko deebisee okko mukti qottoo jedhe mukti qottoo jallamaa taate qottoon deebisee muka murahan jedhamu tokko jira bari eenyu muraa jedhamu jallaa kiyya nu murattee muyni jallaa keenya nu muraa jira nuun bari durallee bari durattillee jallaa keenya nu muraa ture ko mallasaa adelleem Tigiree adelleem hannu muraa ture OPDO dha bari hanu ummata Oromoo ajjeesaa hanqeerroo ajjeesaa ture Oromoo keenyuma nama biraatti waa tokko yoo harka hin qabnu nuyi gin gaafati iski miidiyaa ijoollee nama bira jala deeme arraba Oromoo arraba gaallaa waan gaariin argeessu bari gin nuyi amma waa'ee keenya waa'ee namaallee otoo nonne waa'ee uma keenya dubbachaa jira haa barattu OPDO'n haadha geessu. Mastanqaqaa hinna jirraa maanta nuti mastanqaqaa hinna jirraa. Mastanqaqaa gara baradhaayyuu gara keessanitti deebi'aa har'a uummanni Oromoo jibbamu ajjeefamuun kun qeerroon ajjeefamaa jiramu hidhamu kun otoo biran jiru ta'e OPDO'n haadhallee hin jirtu nafseedhaan haadhallee bushaan jirtu bari sigalee kanaaf iyyuu haa baratanii caffee koo akkuma kanaa barsiisa waan sitti dhaga'amuun malee uummata keenya keessa jallaa baay'ee jira gandaan wal qoodu jira faayidaan wal qoodu jira waa argattee waan nyaata haadha nyaachisu waan abdii gan bakka uummata Oromoo warri azzala jiran haa dhaga'ani dhuguman siin jedha haa dhaga'ani ma Abiyyiin Dookter Abiyyiin anillee siddatiin jira biyya biraarran jira har'a birrii akkasiin si kenna foogii akkasiin isiin ijaara maatii keefan si kenna kooggali wanta akkasii information naa kenna yoon du'ee argame maan rakkoo maal qaba borduu koo nafaan adagaan makiinaa si ajjeesa dhibeen biraa si ajjeesa hindoota otoo qubna ganan hojjetin dhimma keerratti saba keerratti yakka hojjettee soorummaa jireenya kee of jijjiiruun si faayidaa tokko hin qabu bari dhuguma yoo ati namaa biyya adda ta'e yoo rabbillee jaalata labbiin jiraatta ta'e ati saba koo Oromoo dhiisiti saba biraa na keessa jiraatu irratti hammeenya gochuu yaadin saba biraa si keessa jiraatu irratti saba qajeelaan namni akka kanatti yaaduu qaba. Matfoon tokko jira fayyaade nimoo kiyya fayyaade sultaan kituuf. Assalamu alaikum caffee kenna galatoomii ulfaadhu yaada gaggaarii dhiyeessaa turte hadha guyyaa irraa si ilaalaa ture asirratti wanti ani jechuu barbaadu laali obbo Taakkalee Uumaa akka Oromootitti siyaasaa tokkos kaayoo tokkos qabaachuu baannu
Oromoon diina isaa irratti nama Oromummaan itti dhufe biyya isaatiin itti dhufe dabarsee waliin kennu kuni agartee Oromummaadhaa kaayoo siyaasaa hin ilaallatu kan akkasitti bira dabarra. An akka siyaasatti yoo as deebine rakkoon jiru nuti akka sabaatti akka Oromootti waa hedduu hooggantoota irraa eenna. Dhaaba siyaasaa irraa eenna akka hawaasa jechuudha. Akka hawaasa dhaabatee namni kun Oromoon dhaabannee akka hawaasatti hooggantoota keenya irraa waa guddaa uumachuuf akka hooggantoonni godhuu qaban. Ka agartee gaafa hidhamanis gaafa achii gabbahanis ka gaara jirus innummaan kun eeguun kun isaanuma qeequu kana rakkoon siyaasaa Oromoon qabnu agartee hooggantoota qofa osoo hin taane akka hawaasatti rakkoo qabnu. An akka nama mul'atutti. Akka hawaasatti yoo namni wal jala hin masakamne, yoo namni wal jala hin deemne, yoo namni ijaarumsa hin qabne, hooggansis akka hooggansatti, dhaabni siyaasatti akka dhaaba siyaasatti yoo agartee miseensa hin qabaanne, yoo sappoortii jabaa hin qabaanne, bakki inni ga'u akka hin jiru. Dhaaba siyaasas hooggansas ka hooggana godhu, ka dhaaba siyaasas jabeessee bakkaan ga'u hawaasa. Hawaasni kun ammootu yoo agartee kama qeequmsaa fi wama adda addaa irratti hirmaanneetuma waluma asuma ofii ta'e wal bocollu diina kee irratti kan hin xiyyeeffanne akka ta'u taate rakkoo walakkaa kanatti eenyuun miidhama numatu miidhama. Nuti walirratti duulaa diinni keenya numa qabatee nasbetti nu taphate akka wallisaan jedhee numa walitti nu buusanii gama marattuu nu walitti buusanii isaan walakkaa kana keessatti agartee dantaa siyaasaa isaanii geggeessanii jecha. Kanaaf tokkoffaa dogongorri jiru ani waan tokko taa'ee eega dhiyoo takkala kan uumaa kanarraa yoo ani yaadu namoonni kun gaafa dhaaba siyaasaa Oromoo galchan osoo dhaabni siyaasaa Oromoo gattaa'ee ummatuma kana ummata kalee Tigree waliin ummata Oromoo qabsaa'ota Oromoo adamsaa ture ajjeessaa ture kana gatteessisanii hayyee gallee nu galchitanii gaafiin ummata Oromoo kan itti dhumaa turreef kan ummanni Oromoo agartee waggoota dabran kana keessatti baatilee dabran kana keessatti qeerroon Oromoo itti wareegameef takka 2 3 4 kuni haa guutamu dubbiin dhimma aangootii miti dhimma maqaa dhaabaatii miti dhimma hegeree sabaatii dhimma agartee ummata keenya deebisaa deebisuuti kuni nu haa guutamu tokko 2 jedhee yoo isin kana guuttan gaafiin saba Oromoo kana ture yoo isin kana guuttan isin duubaan dhaaban osoo jechaan jiraate akka dhaaba siyaasatti hawaasnis akkasitti wal jala masakamee beekaa isaa jala masakamee osoo fuuldura ka deemu ka ta'u taate ani rakkoon kun cufti dhalataa hin deemu na fakkaata akka dhugatti yoo ka ta'u taate. Kasanirraa hafe irraa gadafne kammaan irraa gadafe kun hubar ka agartee kaayoo ummata kana oppoos goona ummata kana balaaleffanna ka jedhu tokkummaan inni uume jira diina isaa dhiisee yoo OPDO'n kalee Tigree waliin nu gurgurtee hadhallee Amaara waliin nu gurguraa jiraatte nu isaan kana balaaleffannaa gaafa Tigreellee hadha Amaara waliin isaantu nu jira jedhee isaanitti dhibbatti xiyyeeffatee halkanii guyyaa ka irraa haasamu ka irraa qeeqamu ka itti qabsaahamaa jiru Amaara waggaa 150 Oromoo bitee fi takkaahuu goobana daacee irraa qabee saba biraa waliin uummata Oromoo garoomsaa jiru irratti Oromoon qabsaayaa jira moo walirratti qabsaayaa jira. Moo beektota isaa irratti hooggantoota isaa irratti qabsaayaa jira. Moo ofii akkuma dhaaba tokkootitti iyyuu dhaaba kanayyuu sharafanii bakka 100tti qoodanii kunis achi as harkisa kunis gama harkisa. Ana malee nu malee jecha ana beekaa isin kalee akkana siyaasaa yoo taate laali siyaasaa akkuma amma hadda uummanni Oromoo agartee Oromummaa isaatiif takkala uumaa tuqamuusaa hin feenu jennu kana ati yoo OPDO'n kalee agartee Tigree irraa eegaltee goobanni daacellee Amaara irraa eegalee histiriin jiru galmeen lafa jiru kana ka godhaa jiran hadhas kan godhu jiran kanaaf nu kana isinii harkaa qabna kana isinii godhu jirra kanaaf nu wajjin dhaabattanii jedhee lafa kaayee hawaasa kana caffee akka caffeetitti dhaabni siyaasaa tokko caffee akka caffeetitti nama diyaaspooraa halkanii guyyaa saba isaatii boo'u kana ijaaree walitti fidee caasaa diriirfatee ka waraanni akka waraanatti dabballee akka dabballeetti ijaaratee hawaasa keessatti ijaaratee yoo hin sassoone ka ta'u taate biyya alaa kanatti hawaasni ijaaramee callisaniitu maali kama wanna iyyan kanaa miti yoo hin deemamne ka ta'u taate hin jirraa waraana hin qabnaa kanallee bara waraannummaan kunuu eenyu jennaa bara waraanuma gargaarru kana waraanuma duubaan dhaabannu kana namni waraanni kun waraana moo dhaaba siyaasaati moo walirra duuloo miti uummata keenya kana abbaan gara fedhettaa fudhatu
waraanuma kana akka deeggarru kana waraanni kun political leadership qaba. Dabballee biyya alaa keessatti anaasii ijaaruu qaba. Biyya keessatti dabballee nama ijaartu qaba akka kalee dhaaba siyaasaa beekamutti. Kana jira moo inni nu bakka lamatti bahee wal nyaatu jira wal qoodu jira. Laal yoo kuni qajeelaa hin deemne yoo nu ati asii dhaaba biraa dhiiftee takkaa'u Johaar kalee waan guddaa dalagee Johaar himatti ka duultu ka ta'u taate. Takkaahu ammootu dhaabuma tokko keessa taatee dhaabni kun kalee galee piipitti galee jira kamasi'uu kanaa bar qabsoota na oofee asiin gahee jaarmaa kana bakkaan gahe kana isaan galanii harka kennatanii jiratanii akkuma waan ati qabsoota asiin geettetti anatu abbaadha isaan kun gurguramaa jettee isaanuma kanaanuyyuu ka walitti duultu ka ta'u taate. Kun ammoo akka hiyyaakeetti ka kalee miseensa ta'e gama lamattuu takkaa gamas fakkaatee takkaa gamana fakkaatee namuu daldala siyaasaa ka oofu ka ta'u taate walakkaa kanatti eenyuun miidhama. Ilmaan Oromootti miidhama. Oromoon miidhamu jira. Kuni maalirraa burqa? Wallaala siyaasaa irraati. Yoo namni wal jala hin deemne abbootii bara uummanni akka sabatti abbootii kenna jaarraa abbaa gadaa faallee waaqoo guutuu faallee namni kenna uummanni akka hawaasatti kan inni godhe kanuma. Gaafa isaan jiran duubaan dhaabatee gaafa inni uummata kanatti hin gurgurina itti hin geessina gaafa jaarraa abbaa gadaa faa jedhu agartee gaafa Johaar faa gadi bahiniin duratti gaafa uummanni qabsoo sana eegale jedhu hin goone bar gaafa inni wareegame inni dachii jala dabree wantummaan inni kalee dubbataa ture kana dalagaarra oolaa jirtu inni jaan argin kana ta'isaa tana hafarsina gabbaafne jecha akka hawaasatti nu rakkoo qabna. Oromoon akka sabaatti akka hawaasatti rakkoo nu qabna siyaasaa kana beeyna.